Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonilee cufaa keessatti waraana haaraa eebbisaa jiraachuun mootummaa Itoophiyaa bira guddaa uumaa jiraachuunsaa gabaafameera. Reef gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee cufa keessatti yeroo ammaa kana guyyaadhaa guyyaatti waraana baay'inni isaa garmootaan lakkaa'aman guyyaadhaa guyyaatti zoonilee cufa keessatti eebbisaa jira. Kanatti aansuun sirna eebba gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonilee cufaa guyyaarraaf qabanne isiniif dhiyeessina. Kun arraata biyyoolessaa Oromiyaatiin WBO'n zoonii kaabaa miseensota haarawaa leenjii waraanaa fi siyaasaa kennaafii ture eebbisiiseera. Jaarmiyaan WBO gabrummaa uummata irraa hundeen buqqisuu qabsoo hidhannoo abboota isaa irraa dhaalee jabeessuun akeeka fi kaayyoo ganamaa warreen galmaan ga'uu danda'u jedhu simate leenjii kennaafii turuun bobbaasuu cimse itti fufeera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromoo akkasumas zoonii waraana kaabaa keessatti kaadhimamtoota waraanaa simachuun leenjii waraanaa fi siyaasaa dhaabichaa erga kenneefiin booda sirna ho'ateen eebbisiisee jira. Leenjifamtootaaf leenjii waraanaa riphee lolaa, ga'umsa qaamaa, heeraa fi seera, barruu naamusaa, seenaa saba Oromoo fi haala siyaasaa impaayiritti irratti barruu qophaa'ee cufaa barsiisuun egeree saba Oromoof akkaataa ta'anitti leenjii walitti fufiinsa kennaafii ture. Eebba kana irratti argamuun qondaaltonni WBO zoonichaa eebbifamtoota bakka geessan jechuun roorroo sabatti ulfaate isinis rakkinaan mana baatan akkana akeeka fi kaayyoo dhaabichaa jalatti taaligamuun akkasumas aadaa safuu fi dantaa saba Oromoo kabachiisaa galma xumuraa of qusannoo tokko malee akka hojjettan jechuun dhaamsaa fi haamilee taasisaniiru jechuun zoonicha irraa gabaasni nu qaqqabini addeessaam. Miseensotni raayyaa ittisaa impaayiriitti 8 lixa wallaggaa aanaa qilxuu kaarraa fi lataa sibuu keessaa gooticha waraana bilisummaa Oromootti makamaniiru. Abiyyi Ahmad TPLF mootummaa irraa fudhachuuf jechuun ilmaan Oromoo qe'ee abbaa isaanii irraa humnaa fi goyyoomsaan qabuun leenjii waraanaa kennuuf hin deebisee ilmaan Oromoo akka ajjeesaniif bobbaasuu isaa hubachuun kaayyoo sirnichaa ganuun ilmaan Oromoo miseensota waraana bilisummaa waraanaa bilxiginnaa turan gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiru. Haaluma kanaan torban kana keessa godina lixa wallaggaa aanaa qilxuu kaarraa keessaa miseensonni raayyaa ittisa impaayiriitti 7 qawwee fi hidhannoon guutuun waraana bilisummaa Oromootti yoo dhufan namni tokko aanaa lataa sibuu keessaa ba'uun WBO'tti makameera. Ilmaan Oromoo miseensa waraana bilxiginnaa turan kun gama meeshaatiin qawwee turkii 4 dachaatu 4 rasaasa 1,111 boombii harkaa 3 fi waliin sirnicha ganuun waraana bilisummaa Oromootti kan dabalaman yoo ta'u, ilmaan Oromoo sirna bilxiginnaa keessatti haftanii tajaajilaa jirtanis dhaamsa kanaan koottaa gara qabsoo saba keessanitti makamaa jechuun dhaamsa dabarsaniiru. WBO'n mooraa leenjii zoonii lixaatti kaadhimamtoota leenjisaa ture eebbisiisuun beeksiseera. Kallachi qabsoo bilisummaa Oromoo WBO'n qabsoo hidhannoo waggaa 45 dura eegalee bara 2018 seenaa ta'ee akka darbuuf hojjetamee ture. Dhaabichas qabsoo bilisummaa Oromoo badii irraa hambisuuf ofitti fudhatee qabsoo hadhooftuu waggoota 5 kana taasisaa jiru keessatti qeerroo fi qarree bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf of kennan hedduu simatee leenjisee eebbisiisaa ture. Jabeessuun baatii kana keessas kaadhimamtoota hedduu eebbisiisaa jira. Mooraa leenjii gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti dargaggoota Oromoo roorroo jibbanii manaa ba'an simachuun leenjii waraanummaa fi siyaasaa yeroo dheeraaf kennaafii ture xumursiisuun eebbisiisee jira. Dirqama dachaafis bobbaasee jira. Leenjii waraanummaa tooftaa lolaa hanga naa'umsa WBO'tti akkasumas seenaa Oromoo fi sagantaa dhaabichaa irratti barnootni caayaa fi dirree shaakala dirree irratti kennamaafii turuu kan ibsan hoogganaan mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalwiirtuu Galataa eebbifamtootaanis bakka geessan jechuun yeroo bobbaatanis akeeka fi kaayyoo WBO bu'uura godhachuudhaan hojjettanii saba keessan qaanii gabrummaa keessaa akka baastan jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Eebba qixxata darbee taasifame kanarratti marsaa guuca bilisummaa sirna ho'aan geggeeffame kana irratti kan argaman ajajaan WBO Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa haasaa eebbifamtootaaf taasisaniin irratti kaadhimamtoota leenjii xumuran kanaan baga ittiin isin ga'e jechuun uummata Oromoo fi Oromiyaa keessaa biyyoota ambaa jiranii fi miseensota waraana bilxiginnaaf dhaamsa dabarsaniiru. Dubbii dubbatan kana keessattis murni bilxiginnaa lolaa fi beelaan uummata Oromoo dadhabee dhukkubaan ilmaan Oromoo ajjeesaa jira jechuun
Utubaan ilmaan nu ajjeesaa jira kan jedhan Jaalamarroo Dirribaa weerara dhukkuba busaa amma jiru kanaaf uummanni naannoo isaa qulqulleessuu qabas jedhaniiru. Dabalataanis WBO'n murna bilxiginnaaf malee uummata Oromoof yaaddoo akka hin taane kaasuun nuti warra funaanamee dhumoo osoo hin taane sirna dabaa fonqolchee hawaasa isaatti kabaja hormi sirroo ol galuuf eegamaa jirudha kan jedhan yoo ta'u, kanaaf ammoo humna keenya jabaa gaafa ittisa irraa haleellaa eegallu sirnaan arguu danda'u jechuun WBO'n sirnicha akka injifatu shakkii akka hin qabne addeessaniiru. Guutuu eebba waraana bilisummaa Oromoo lixaa sagantaa keenya yeroo biraan qabannee isiniif dhiyaanna. Gochootni mootonni impaayera Itoophiyaa bulchanii darban hawaasa Oromoo irratti raawwataa turan irra deebi'amuun bulchitoota bilxiginnaan ergama milkeessuuf dhamaanii dabni wal fakkeenyaa calii calanqoo fi aanolee fakkaatu yeroo ammaa kana ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jira. Maaluma kanaan godina Kaaba Shaggar Aanaa Sulultaa magaalaa Muloo naannoo Marfata Muloo jedhamuun beekamutti dargaggoo maqaan isaa Kaasoo Alamaayyoo jiraataa jedhamu WBO waliin hidhata qabda jechuun uummata duratti baasanii ajjeesuu jiraattoonni himaniiru. Dargaggeessi bifa suukaneessaan kanaan ajjeefame kun reeffi isaa awwaalcha dhabuun bineensa nyaatamuu kan himan jiraattonni Kaasoon hojii isaa qofa irratti xiyyeeffachuun dhaabbata